Hello. Hello, ni dhageenyaa. Unit 1 kan raawwanni dhufuu danda'a. Hayyee. Definition of chemistry dha jalqabaa. Hayyee. Definition chemistry dha. Chemistry akka ittiin define ta'u. Okay. It is one of the branch of natural science. That study. Damee natural science keessaa tokko ta'e which studies about properties. Takaji. Okay. Properties composition. Okay. Structure. Okay. And Okay. Transformation of a substance. Okay. Wamega kota isininje. Walam. Wafur. Property kaje. Composition. Structure dafi. Transformation. Chemistry dame natural science kaisa tokko ta'e waan afreen kana qotaa jechuudha. Okay. Property jechuun Okay. simply amala wantoota jechuudha. Okay. Amala wantoota jechuudha. Composition yeroo jennu qabiyyee isaanii. Qabiyyee wantoota maal irraa ijaaramu. Okay. Akkasumatti illee structure jechuun caasaalee wantoota. Okay. Caasaalee wantootaatiif transformation jechuun changes yookaan jijjiirama wantoonni adeemsan. Kana qotaa jechuudha. Okay. Okay. Waan afreen kana qabatan unity kanarraa. Okay. Akkasumatti illee definition isaan kun maal jechuu akka ta'e. Okay. Waan kan kun as jira. Chemistry is getty. Okay. And experimental science. The natural science which deals with first of all the properties, then the composition, then structure, and transformation of a substance. Bakawan apa yang kana kau chemistry. Okay. Sini gale? Gale. Aya. Garu jara apa yang kana amman tana bisa chemistry tinggi sebesar. Oh yeah. When we talk about the behavior of a substance, amala wan takka ragide to the behavior of a substance. Amala wan takka makanya it may be color, code, and akasmatile odor, akasmatile physical state. Oh yeah. When we talk about the behavior of a substance like the color or odor and the physical state of that substance, then we are describing about its property. You know why property to property give why color one taka jima da mo adi mo gura chomo akasmatille shurufka wan taka akasmatille physical state jechun it can be found either in the form of a solid or in the form of a liquid or in the form of a gas. Okay. Only the computer can Okay. Sanibu give physical state property one sani right. Okay. Akasmatille when we describe their composition, when we consider the particles that make up a given substance, one is an okay. We are describing this composition. Why composition is that okay. Similarly, when we deal with the way
Similarly, when we think the way the components of the substances are put together or arranged, wantoonni keessa jiran sun akkaataa isaan arrange ta'an yookaan qophaa'anii itti ta'an san gisee haasofnu istiraakcharii waan sanii haasofnu jirra jechuudha caasaa waan sanii. Haaloo lafa fakkaataadhaan when we deal with the changes jijjiiramoonni takka adeemsu gisee ilaalle inni sun maal jaamee yaamaa transformation of a substance. Transformation of substance yam. Kali transformation in gabaabuma jijjiirama structure ni caasaalee wantootaati composition qabiyyee isaaniitiif properties akkasumatti illee amala jechuudha. Walumaa galatti chemistry wantoota afran kana qo'ataa jechuudha. Okay. Walumaa galatti chemistry simply it is an experimental science. Chemistry science reality jechuudha. Chemistry science reality gidee jennu wantoonni hundi ka chemistry keessatti adeemsifaman yaaliidhaan deemanii qaban jechuudha. Akkana jechuun fakkeenyaaf namni tokko ammaan tana sodium plus chlorine gives us sodium chloride yoo hajuu taate. Okay. Yaaliidhaan sodium fi chlorine wal nyaachisee agarsiisuu qaba jechuudha. Kanaafuu chemistry simply maal jennaan jechuudha. It is an experimental science jaamee yaa'u jechuudha chemistry. Okay. 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 Yaadna kun kana fakkaata. Okay. Kabira bakka natural science yeroo jennu ammaati. Natural science is the study of nature and the natural laws. Okay. Kawaa'ee uumamaatii fi seera uumamaa ka qo'atu natural science jaamee yaama. Okay, natural science it is the study of nature and the natural laws jenna. Okay. Uumamaa fi seera uumamaa qo'ataa jechuudha. Okay. Okay. Inni kun fiildi adda addaa of keessaa qaba natural science kun. It includes fields such as chemistry, biology, physics, kanneen hin geology. This field of study in natural science are closely related. Amma fieldiilee natural science of keessaa qaban jenne kun jechuudha. Ifiifuu akka malee hariiroodha waliin qaban. Kana gisee jennu maal chemistry, physics wajjin, physics, biology dha wajjin hariiroo akka maleedha qaban jechuudha. Okay, tokko irratti depend katee jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf ammaan kana there are no distinct boundaries between them. Isaan kana gidduu daangaa keenya adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. There is no distinct boundaries between these groups. Okay. Okay. Yes. Kamale hariiroo waan qabaniif. Kabira chemistry and biology fakkeenyaaf chemistry and biology of fudhanne they are closely related branches of natural science. Akka malee walitti dhiyaatanii. For example, both biology and chemistry are integrated in a biochemistry. Fakkeenyaaf dameen biochemistry jedhamu eenyuuf eenyu walitti qabata biology dhaan Chemistry, physics. walitti qabee ta'an jechuudha. Which studies about inni sunu maal qo'ata biochemistry sun chemical composition taakka jedhe. Okay. Composition reefa amma chemistry bira beeknaa miti. Yes. Eegaa qabiyyee wantoota akkasumatti illee structure akkasumatti illee reaction of compound kun hundi amma ilaalle chemistry wajjin wal qabata. Found in a living organisms. Amma ofee maal irra fidalan living organism. Living organism kana ka qo'atu eenyu jechuudha. Biology dha. Saniifuu biochemistry jechuun irraa chemistry keessaa qabaachuu ture waa'ee composition fi structure kana. Okay. Amma gaddeemee ammaasii maal ta'e jechuudha. Living organism guutti fide biology dha ta'e. Saniifuu chemistry fi biology haala kanaanii waliin hariiroo qabanii jenna jechuudha. Saniifuu field natural science dha kun hundi isaaniitu maal jechuudha closely related dha. Tokko irraa adda baafnee ilaaluu ka dandeenyu miti akka walitti dhiyaatanii waan jiru. Okay. Okay. Kabira
gaggabaabsinee deemu jira isin ana waan main isinitti ku jira. Okay. Aya kabira gadimne waan lallu mata duree kana roles played by chemistry in production and the society kajuu. Okay. Akkas jechuun gahee keemistiriin taphatu jechuudha. Eessa keessatti wantoota piroodakshinii keessatti waan adda addaa uumuu keessatti akkasumatti illee soosaayitiidhaaf hawaasa tokko gargaaruu keessatti gahee keemistiriin taphatu laalla. Okay. Fakkeenyaaf keemistirii plays an important role in our daily life. Jireenya keenya guyyaa kana keessatti keemistiriin gahee olaanaa taphata. Okay. Jireenya keenya guyyaa gillee jennu ni beekna amma ganama kaa'ee namni huccuu uffata miti. Okay. So saamunaan harka dhiqachuudhaan jira bu'aalee keemistirii kana beeyneetis ta'e osoo beekne itti fayyadamna jechuudha. Okay. Kanaafuu it plays an important role in our daily life walitti jennu sani. Okay. It is mainly concerned with the production of new materials. Yeroo hedduu garuu inni wanni wal qabatun wantoota haaree uumuudha wajjin production of new materials. Okay. Akkas of desirable properties wantoonni sunuu haalaan barbaadamaa kan ta'e jechuun quality qabaata akka akkasumas illee quality to satisfy kan wantoonni itti godhuuf maali fedhii hawaasa tokko guutuudhaaf to satisfy social needs. Wanni adda baasuun fedhii hawaasaati. Fedhii hawaasa tokko guutuudhaaf wanni waan haaraa akkasi produce godhuuf maali jechuudha. Fedhii hawaasa guutuudhaaf. Yes, fedhii hawaasa tokko guutuudhaaf akkasumatti illee chemistry yoo ilaalle ammaati it plays an important role in our agriculture. Damee qonnaa keessatti illee keemistiriin kun gahee olaanaa taphataa jira. Fakkeenyaaf farmers uses agricultural chemicals. Fakkeenyaaf qotee bultoonni keemikaalota adda addaa kanneen akka fertilizerii fa'aa fayyadaman miti xaa'oo. Illee pesticide jechuun ni beektanii miti? Ni beekne. Insectii ittiin ajjeesan jechuudha. Kan farraa itti ajjeesan. Waan akka lubbu qabeeyyii xixiqqoo kana waan itti ajjeesan. Aramaa miti haramni herbicide. Herbicide. Pesticide garuu waan akka awwaannisa fa'aa. Insectii godhudha. Ilbisoota. Raamolee dadda. Yes kan kana ittiin ajjeefne jechuudha. Okay. Saniifuu. Okay. Bultoonni keemikaalota qonnaa kana kanneen akka fertilizeriidhaaf pesticideidhaaf herbicide kana ni fayyadamanii kana hunda wanni itti fayyadamaniif garuu to get more yields from their crops. Ooyiruu isaanii oomisha gahaa ta'e argachuudhaaf. Okay. Yes. Okay. Aya gadda bari chemistry ammallee gaheen inni taphatu it is widely applied in the production of medicines and the drugs. Medicinota adda addaa dawaalee adda addaa produce godhuu keessatti akkasumas illee gosoota diraagii adda addaa produce godhuu keessatti illee chemistry'n gaheedha qaba. Okay. Gaheedha qaba jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf wantoota san dhukkuba adda addaa ittiin ofirraa fayyisuudhaaf itti fayyadaman namoonni fakkeenyaaf waan akka parastaamol fa'aa jedhamu kana. Okay. Okay. Chloroquine fa'aa wantoota jedhamu waan akka namni maastaagashaadha jee fudhatu ni jiraami. Ni jira. Honkoon hundinuu gahee keemistrii kan ta'e tokko. Kabiraa keemistrii helps in the construction industry. Industirii jaarmanaa keessatti illee keemistiriin gahee olaanaadha taphata. Okay. In the production of materials like wantoota adda addaa kan namni jaarmanaaf itti fayyadamu waan akka simintiidhaa fa'aa, limestone fa'aa. Okay. Steel, iron, aluminum, glass, fi paints wantoota akka qalama adda addaa daawwatu. Produce godhuu keessatti illee keemistiriin gahee olaanaa taphatu jechuudha. Okay. Akkasumas illee the other important role of chemistry in the refining of petroleum. Faayidaan isaa inni bira ammaas